Wantoota wayita ulfaaf da'umsaan booda dhorkaman gurguddoo 10 isinitti hima. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'aatii waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada sumaan. Akkasumas dubartoota ulfaaf kanneen beektaniif viidiyoo kana sheer gochuun dagatiina. 10 things you should avoid while pregnant. 1. Crying during pregnancy can greatly affect the development of the fetus. Keep a relaxed and happy mood. 2. Certain medications. Always consult with a doctor before taking any drugs. 3. Heavy lifting can strain your back and increase the risk of early labor. 4. No sushi or raw fish. It can lead to foodborne illnesses and harm your baby. 5. Cleaning cat litter exposes you to a risk of toxoplasmosis. 6. Hot tubs and saunas. Excessive heat can be harmful during the early stages. 7. No smoking. Nicotine can harm your baby's development and cause premature birth. 8. No alcohol while you are pregnant. It can lead to birth defects and developmental issues. No amount alcohol is safe during pregnancy. 9. Excessive caffeine. More than 200 milligrams of caffeine daily can increase the risk of miscarriage. 10. Lying flat on your back after first trimester can restrict blood flow to the baby. Kan jalqabaa foon dilalleessituu keessa ture osoo hin ho'isin nyaachuu dhiisuu qabu. Foon dilalleessituu keessa ture yookaan firiijii keessa ture osoo hin ho'isin nyaachuun gaarii miti. Baakteeriyaa listeeraa jedhamu yeroo hedduu foon dilalleessituu yookaan firiijii keessa ture keessatti wal hora waan ta'eef foon firiijii keessa ture ho'isuun barbaachisaadha. Akkasumas foon qurxummii fi hanqaaquu hin bilchaatin nyaachuu dhiisuu. Foon qurxummii fi hanqaaquun hin bilchaatin baakteeriyaa salmoonellaa jedhamuu fi paarasaayitii toksoopilaazimaa jedhaman kan daa'ima gadameessa keessa jiru hubuu danda'an of keessaa qabu waan ta'eef hin gorfaman. Akkasumas wantoota iji isaanii nyaataman kanneen akka baaqelaa, atara akkasumas kanneen hundeen isaanii nyaataman osoo hin bilcheessin nyaachuun gaarii miti. Garbiraan paappaayaan hin bilchaatinidha. Paappaayaan faayidaa hedduu qabaatu malee paappaayaan hin bilchaatin haadholii ulfaaf gaarii miti. Sababni isaas qabiyyee wanta hormoonii oksitoosiin jedhamu kan akka ciniinsuun jalqabu taasisu wajjin wal fakkaatu qaba waan ta'eef paappaayaan bilchaatiin yeroo ulfaa nyaachuun yeroo malee akka ciniinsuun isaan jalqabu taasisuu danda'a, yeroo malee da'uu danda'u jechuudha. Akkasumas nyaata wanta gosa cooma gaarii hin taane qaban nyaachuu dhiisuudha. Kana malees immoo nyaata sukkaara heddummatan, nyaata sukkaara heddumminaan qaban kanneen akka keekii, karameellaa fi kan kana fakkaatan baay'een gorfaman. Sukkaara hedduu nyaanni qaban faayidaa hedduu haa qaban iyyuu malee furdina cimaa fi dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa waliin wal qabatuuf haadholii saaxila. Nyaata sukkaarri itti baay'ate, ashaboon itti baay'ate gaarii miti jechuudha yeroo ulfaa. Yeroo ulfaa nyaata ashaboon itti baay'ate nyaachuun dubartoonni immoo akkuma beektan yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa ni godhatu. Dhiibbaa dhiigaa ulfa wajjin wal qabate jechuudha. Isa kanaaf isaan saaxila. Kanaaf nyaata ashaboon itti baay'ate, sukkaarri itti baay'ate kanneen akka keekii, karameellaa, wanta ashaboon itti baay'ate nyaachuun hin gorfamu. Akkasumas dhugaatiin alkooliis hin gorfamu. Alkoolii fi dhugaatii nama macheessan kanneen kana fakkaatan. Garbiraan hojii humnaan olee hojjechuudha. Hojii humnaan olee hojjechuun haadhas ta'e daa'ima gadameessa jiru miidhuu danda'a waan ta'eef hin gorfamu. Foods to avoid. Bromelain, which can soften the cervix and lead to miscarriage or premature birth. 6. Raw or undercooked eggs and meat can be infected with bacteria such as Salmonella, Listeria, affecting the development of the fetus. Arfaffaan nyaata al takkatti baay'isanii nyaachuurra xixiqqeessanii amma ammaa nyaachuutu gorfama. Sababni isaas yeroo ulfaa gadameessi guddataa dhufee garaacha ol dhiiba waan ta'eef nyaata baay'isanii yoo nyaatan dhibee singiggoo
yookaan gubaa lapheetiif isaan saaxila. Kanaaf xixiqqeessanii amma nyaachuu malee takkaatti baay'isanii nyaachuun gaarii miti. Garbiroon nyaata booda gad jedhanii hojii hojjechuu hin gorfamu. Nyaata booda gad jedhanii hojii hojjechuun akkuma nama jedhee dhibee singiggoof isaan saaxila. Nyaanni isaan nyaatanii garaacha seene sun asiidii garaachaa makatee isaan gubaa deebi'a jechuudha. Akkasumas dugdaan ciisuun gaarii miti yeroo ulfaa. Yeroo ulfaa akkamitti rafuutu gaariidha jettan hunda caalaa cinaachaan rafuutu baay'ee gaariidha. Sababni isaas cinaachaan yeroo rafan hiddi dhiigaa kan haadhaas ta'e kan daa'imaa akkasumas kan haadhaaf daa'ima wal quunnamsiisu hin miidhamu. Keessumaa cinaacha bitaan ciisuun akka dhiigni ga'aan daa'ima bira ga'u taasisa waan ta'eef cinaacha bitaan ciisuutu gorfama. Kun keessumaa ulfa ji'a 6 boodadha. Akkasumas cinaacha bitaan ciisuun dhiita'uu lukaa kan taruu dhiigaa fi kintaarotii fa'aa kan kana fakkaataniif akka isaan hin saaxilamne isaan gargaara jechuudha. Kanaaf cinaacha bitaadhaan ciisuutu gorfama. Dugdaan rafuun gaarii miti. Dugdaan rafuun dhukkubbii dugdaa isaanitti fida. Akkasumas hafuura fudhachuuf baasuuf nyaata bulleessuu irratti dhiibbaa uumu. Kana malees dhiibbaa dhiigaa gadi buusaa akka haatis ta'e daa'imni dhiiga gahaa hin arganne taasisa. Kanaaf dugdaan ciisuun gaarii miti. Akkasumas yeroo ulfaa garaan gadi garagalanii ciisuun gaarii miti. Kanaaf yeroo ulfaa keessumaa ulfa ji'a 6 booda cinaacha bitaan rafuutu gorfama. Torbaffaan yeroo ulfaa kophee koomeen isaa hedduu ol ka'e godhachuun gaarii miti. Kopheen koomeen isaa ol ka'e baalaansii haadha sanaa kan yeroo ulfaa jiraatu affeekti godha waan ta'eef hin gorfamu. Akkasumas yeroo ulfaa yeroo hedduu dugdi isaan dhukkuba gadameessatti fuulduratti isaan gottota. Kanaaf kana baachuuf jecha dugdi isaanii boodatti jedha. Yeroo kana immoo kophee miilli isaa yookaan faanni isaa ol kaatee godhachuun gaarii miti jechuudha. Akkasumas wayita ulfaa erga bishaan gubbee fi erga dhiigni dhangala'ee quunnamtii saalaa raawwachuun gaarii miti. Noormaali yeroo ulfaa quunnamtii saalaa raawwachuun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee wayita ulfaa erga bishaan gubbee dhangala'ee dhiigni dhangala'ee booda gaarii miti. Akkasumas hordoffii wayita ulfaa addaan kutuun hamaadha. Gorsaa fi yaala ogeessi fayyaa wayita ulfaa da'umsaa fi da'umsa booda isiniif kennu fudhachuun fayyaa haadhaafis ta'e fayyaa daa'imaaf baay'ee gaariidha. Kanaaf hordoffii wayita ulfaa addaan kutuun gaarii miti. Inni garbiroon da'umsa booda yeroo dheeraaf sireerra ciisaa turuudha. Da'umsa booda hanga danda'ametti dafanii sochii jalqabuu qabu. Sireerra ciisaa turuun gaarii miti jechuudha. Kan taruu dhiigaaf dhibee fayyaa adda addaaf isaan saaxila waan ta'eef. Kanaaf egaa akka waliigalaatti wantoota wayita ulfaaf da'umsa booda dhorkaman 10 tokko nyaata hin bilchaatinii fi foon dheedhii nyaachuu dhiisuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuu, hojii humnaa olii hojjechuun, nyaata al takkatti baay'isanii nyaachuu, nyaata booda gad jedhanii hojii hojjechuu, dugdaan ciisuu, kophee koomeen ol kaatee godhachuu, wayita ulfaa erga bishaan gubbeef dhiigni dhangala'ee booda quunnamtii saalaa raawwachuu fi hordoffii ulfaa adda kutuu akkasumas da'umsa booda yeroo dheeraaf sireerra ciisaa turu wantoota wayita ulfaaf da'umsa booda dhorkaman gurguddoo 10dha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.